Anengo jalala gamachungute Jesus teso sami wanabdisef Moya no chuburas nafken Kamadir Chubukiya undanadis Kamadir Wani sayak undanafak Kamadir Saba Kristos sodani sayo bilisuma kosi samfudera Of God Devi sumoyana Kamadir Maqaan kiyya waaritee guddataa jedhama. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 506 dubbisaara. Eebjuu fi mul'ata. Kamisa waxabajjii 2008. Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu fi mul'ata karaa jeeniin saatiroon mana kadhaa Filadelfiyaa hambaa sanbatas dabalatee abboomota waaqaatii fi amantii Yesuusii eeddu. Amantii Yesuusii hafuura raagaati. Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 1. Rooba barbadaa ibiddaa samii irraa Maartinik Foort Dee Faransaay keessatti roobu. An mul'ataan fudhatame. An Foort Dee Faransaay keessa ture. Obboleessonnii fi obboleettiiwwan amantii hambaa magaalaa guddaa kana keessa kan jirantu jira. Gariin isaanii dammaquu akka dhaabsisaniiran gara haqqee isaanii mana kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaatti akka deebi'aniiran hennaa isaan arge qajeelfamni naaf ni kenname. Garee diqqoo kana keessatti kan hafan baay'ee muraasa turan. Of eeggachiisa gooftaa irraanfachuun jireenyi isaanii amantii malee jaalala waaqaa fi ollaa utuu hin qabaatin qophii malee hafe. Mul'ataan ganama ture. Hennaa sagalee malakataa isa samii irraa dhufaa tureen hawatame tasgabbii guddat ture. Angara samii ilaalee akka waan roobni bakakkaa qophaa'eeruutti samii sodaachisu ni arge. Mul'ata kanaan samiin akka waan ulfaataatti gara lafaa gadi dhufaa ka ture ni arge. Anni holladhe. Sagalee akkana jedhus ni dhagaye. Durummaan kiyya siif gaya. Waan ta'amaaruun harkifamuun anirra deebi'ee ilaale. Ani hin hubanne. Garuu diida ta'uu fi mana malee ta'uun na sodaachise. An mul'ataan akka ol deeme ni hubadhe. Midijaa digirii seentigireedii 572 Faaraanaayitii ol ho'ifame keessatti arge. Hafuurri kiyya gara lafaa gadi deebi'ee qilleensis baay'ee ho'aa ture. Oksijiiniin hanqatee ture. An ukkaamamaa ture. Qilleensa. An hafuura baafachuu dadhabe jedhee nan iyye. Sagaleen naannoo kiyyatti ni dhaga'ame. Durummaan kee siif ga'a. Dunnuma qilleensi ni salphate. Hoo'i mataa kiyya irratti lamuu natti hin dhaga'amne. Balaa kana keessa darbuuf an qophaa'aa ture. Aduu waan gaddite fakkaatti. Garee diqqoo hambaa tana hennaa argu gingilchaan hamaan baay'ee isaanii gara mana kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaatti deebisu akka ture ni hubadhe. Jabaatanii dhaabatanii kan hafan namoota 2. Kuuwwan gara Adventistii guyyaa 7ffaa deemuun mana kadhaa kana keessatti amantii karaa salphaa, seebartii, sagaagalummaa, soba, jaalala qarshii fi jaalala ardii barbaadachuun waakkattoota ta'an. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 2. Mul'ata obboleessa keenya Rooyilemikeef darbuu qabu keessatti Yesuus ergaa bara 1888 kan Ellen White haarawummaa ariifachiisaan duukaa bu'amuun akka irra deebi'amu gaafateera. Hambaan tun waaqa waliin jiraachuu isaaniitiin mirkanaa'aa akka turte anni arge. Angaree kana arguu ni dhabe. Qilleensas caalaa ho'aa hanga qabxii jireenya kee dhabuutti akka dhufe ni hubadhe. Hennama kana roobni dhagaa nama gubuu samii irraa roobuu jalqabe.
Mul'ata kana keessatti dhagaan akka rooba ibiddaan makameetti kan bu'u wanta hundumaa bakka jirutti kan gubu ni arge. Dhagoonni kunniin samii irraa akkuma bu'aniin dhagaan lafarraa ibidda uume. Asfaaltiin karaa irratti baqe. Wanti hundinuu ni laamsha'e. Iddoo hundumaa ibiddatu ture. Ibiddi magaalotaa fi mandaroota ni dhaqqabe. Wanti hundinuu boba'aa ture. An badii xumura ardii ni arge. Wanti hundinuu ni laamsha'e, ni bade. Ibiddi dhagoota ni gube. Karaa irratti reenjiin ni baqe. Allaattiiwwanii fi busaayonni dheekkamsa Waaqaa jalaa kan baqatan ni arge. Dheekkamsa. Eenyuufis homaa godhuu hin danda'u. Boo'icha, imimmaan, iyyansaa fi ilkaan qalutu ture. Kun holataa Foortidee Faransaay irratti dhufe ture. Yesuus waa'ee Adventistii guyyaa 7ffaa akkana naan jedhe. Qajeelonni heekkomaaf yoo jalaa bayanii warroonni Ladooqiyaa immoo jalaa hin baane. Iddoo marattuu urjiiwwan furguggamoon kunniin badii facaasaa turan. Dhagoonni kunniin iddoo marattuu tuulamaa turan. Iddoo marattuu dhagoonni boba'aa wal irratti kan tuucha'an ni arge. Kun dheekkamsa Waaqaati. Dheekkamsa. Adventistii guyyaa 7ffaa fi akkasumas warroota Waaqa hin beekne irratti harca'u akka ta'e natti dhaga'ame. Garuu caalumatti Adventistii guyyaa 7ffaa ilaallata. Dheekkamsi kun Adventistii guyyaa 7ffaa irratti qajeela. Waaqni akkami dheekkamsa isaa isaan irratti ni fide. Ani hoo'ee ture. Gogaan kiyya na gubaa ture. Mul'ata kana keessatti lubbuu kiyya dhabinnaaf sodaataa ture. Waaqni na hambise. Iddoo muraasatti akka waan bombii niwukileerii dhayeetitti lafa qullaa arguun ni danda'ama. Wanti hundinuu daaraa ta'e, gubatee daaraa ta'e. Iddoo mara hafuurri gaazii aara dhagaawwan tuulaman isa samii irraa bu'e cararii isaan irraa gara qilleensaa yaa'aa turaniitu ture. Durummaan kee siif gaya jechuun sagaleen tokko dhufee na gargaare. Hoo'a dhiibbaa hoo'aa midichaa digirii seentigireedii 300 caalu irraa kan ka'e sibiilli ni mimicciirame. An fagoo irraa ni dhagaye. Kun xumura addunyaati. Nu iddoola tokkooyyuu hin qabnu. Kun xumura. Hennaan kanatti eenyutu hin dhufa jedhee amanii ture. Iddoolli Maartinikii hin jirtu. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 3. Yeroo maraa an sagalee kana dhagaya. Durummaan kiyya siif gaya. Hoo'i qaama kiyya irratti natti dhagamaa hin turre. An mul'ataan deeme. Dheekkamsa kanaan kan dhaamtu Maartinikii qofa akka hin turre ani arge. Iddoolli riiyuuneen illee dheekkamsa Waaqaa jalatti ni kufti. Ani arge. Namni gariin Adventistoonni guyyaa 7ffaa akkana kan jedhaa turan ni beeke. Paasteroonni eebjuu fi mul'ata jeeniin saatiroonii maaliif akka hin amanne nu dhoogganii? Iyyansa boo'ichaattu ture. Ajiifannaan paasteroota masakkoota Adventistii guyyaa 7ffaa irratti ta'e. Isaan miseensonni ummanni kunniin karaa ergaa eebjuu fi mul'ataa isaan jalaa akka cufan ni hubatani. Isaan abdii kutachuun ni iyyan. Isiin tun nabiyyii dhalaati nuun jettani. Nagaa xumurri amma dhufaa hin jiru. Ermiyaasii boqonnaa 8 lakkoofsa 11 laalaa. Nu hin fayyine. Makarri darbeera. Ji'i bonaas dhumeera. Nu hin fayyine. Ermiyaasii boqonnaa 8 lakkoofsa 20.
womaa ofiif godhuu akka hin dandeenye beekuun isaan mootii jireenyaa Yesuus ilma Waaqaa yakkuu isaanii ni hubatan. Yeroon barfateera. Uummanni Adventistii guyyaa torbaffaa kun eegumsa hin qaban. Kun dubbii Yesuusiiti. Isaan ni iyyan. Kunooti wanti dursee raagame. Ija keenya afootti guutame. Garuu nu hin fayyine. Nu banneerra. Yooma fayyumsa kee boodaaf kaayuun dogongora gootellee sun jechuun fayyumsa keetiif yooma baay'ee barfates jireenya kee akka fayyiftuuf eebjuu fi mul'ata jeeniinsa tirooniitiin Yesuusiin affeeramteetta. Dheekkamsi utuu hin dhufiniin dura Yesuus akkana naan jedhe. Kun baay'ee dhiyoo. Sababii baay'ee akka haphattan isinitti murtaa'eef isin Adventistoota guyyaa torbaffaa keessaa tokkollee jalaa hin ba'u. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 4. Isin hin fayyine. Kun dubbii kiyyaa miti. Dubbiin kun raga ba'iinsa Yesuus mootii jireenyaa kan isin salphiftaniiti. Isin aadde Ellen White qofatu jirti jettanii yaaddu. Carraa ummata kanaa irratti murteessuuf isin eenyu? Inni akkana jedhe. Isin hafuura raagaa Ellen White fi eebjuu fi mul'ata jeeniinsa tiroonii diddaniittani. Manoota kadhaa Adventistii guyyaa torbaffaa kanniiniif Gooftaan kana caalaa maal godhuu danda'e? Yesuus mootiin jireenyaa ni ibse. Barfateera. Isin eegumsa hin qabdani. Isin hin fayyine. Awurooppaa keessatti kan amananiiranii fi chaappaa Waaqaatiin kan chaappeffamaniiran namoonni 2 qofti akka jiran Yesuus naaf ni ibse. Gooftaan eegumsa Oregon keessatti isaanii kennaara. Namoonni 2 kunniin qaama hambaa Lodooqiyaa waakkattee keessaa ba'anidha. Jeeniinsa tiroon. Faaruu hambaa lakkoofsa 80. Gooftaan haa ulfaatu. Buddeenni jiraataan samii irraa bu'e ana. Namni kamiyyuu yoo buddeena kanarraa nyaate bara baraan ni jiraata. Buddeenni ani jireenya biyya lafaatiif kennus foon kiyya. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin jabboofne. Gooftaa jajannaa amantiin wanta isaa qabu. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin eeggamne. Wanni kennaa ulfaatu. Amantiin tifam. Amantiin tifam. Amantiin jabboom. Yesuus haa ulfaatu. Inni wanta kennu. Wanni kennaa ulfaatu. Wanta isaa nu kennu. Wanni haa ulfaatu. Amantiin jabboom. Gooftaa jajannaa amantiin raga isaa dubbiif. Gooftaa jajannaa eebjuu sabni fuudhaan. Gooftaa jajannaa amantiin hafuura isaa qabu. Waaqa jajannaa jaalala kennaa nu kennu. Sagalee isaa maan, sagalee isaa nyaan. Yesuus haa ulfaatu. Eebjuu isaa dubbiif. Eebjuu isaa ragaa. Waaqa barbaannaa. Dubbii Waaqa jajannaa sanyii.